السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا ميديا كينيا هليف بكا جرتن هندتنا جيني ربي تنراجراتو بيا كيسا سوري جرتن بيا على رس سوري تيسني ودفا جرتن أكوما بيكتن يرو أما دا لبين الدنيا صدات ساجر كن إبي Dhugumaan addunyaan sodaataa jirtuudha moo dhibee siyaasaas makaaf keessaa qaba waan jedhamu irratti mata duree kana irratti dubbachuu barbaadetani. Sagantaan irra qabadhee isiniif dhiyaadhe dhimma yeroo ammaa sosocho'aa jiru kana keessa yaa akkuma isin beektan beekumsi waa'ee kanaadha nama hunda bira waan ga'e fakkaata miidiyaan hedduun sooshaal miidiyaan hedduun waanuma kanaarraa gabaa oola xiqqaanis guddaan fayyaa hundumti isaanii wanti isaan dubbataa jiran waa'ee kanaati jechuudha. Inni fayyaa barates inni waa'ee fayyaan barannes yoo bante ilaalte kana godhi jedhee siif dubbata. Anna qabxiiwwan adda addaa irratti asirratti dubbachuu barbaada. Tokkoffaan uummanni keenya wanti inni beekuu qabu inni guddaan dhibeen kun akka jirri warri biraa jedhan yoon jechuu baadheeyyuu warri biraa vaayirasiin humti kun created ta'eeti jedhu. Vaayirasiin kun uumameeti Ameerikaatu uume biyyoota biraatu uume jedhu. Dhuguma gaafa ta'anii ilaalan ittijaaha ilmaakis sagantaa ittijaaha ilmaakis Dr. Faisal Qaasim gareewwan isaa waliin wal mormu irratti maal dhagaa هل هو وباء حقيقي أم لعبة سياسية جل dhukkubni kun dhukkuba dhugaati moo tapha siyaasaati waan jedhamu gaaffii kana irratti waliin mari'achaa turan. Gaafan waan kana taa ilaalu mee wanta jarri yaada isaan dabarsaa turan xiqqoosee. Kanaaf siyaasaadha gaafa jennu yoo amma kaan ilaalle Jaappaan Chaayinaatti aantee biyyoota akka Iraanii wajjin wal dorgomaa turte vaayirasii kanaan dhibee kanaan baay'inni namoota dhibee kanaan tuqamee jechuudha. Garuu amma Jaappaan aadii irra jirti waan hundumtu akka duriiti. Jaappaan keessatti barumsi baratamaa jira. Yuunivarsiitiin cufamee jiru, manni barumsaa cufamee jiru, hospitaalli cufamee jiru. Akkuma durii haaluma duriitti deemamaa jira. Magaalaan akkuma duriitti oofamaa jira. Kana gaafa teenyee ilaallu dhibeen kun yoo kan addunyaa akkanattiin kan sodaachisaa jiru yoo ta'e maaliif Jaappaan haala kanaan sodaattee akkuma addunyaan sodaattu kana sodaattee addunyaa kana hordoftee maaliif jaami'aa seen cufne yuunivarsiitii seen cufne hatta Jaappaan miti biyyi Afriikaadha biyyi akka Itoophiyaa biyyi dadhabduudha biyyi diinagdeedhaanis gadhaanaadha jedhamtu kuniyyuu namni tokko vaayirasiin Jaappaan lammii Jaappaan Itoophiyaa keessatti lammii Jaappaantu vaayirasii kanaan hubame gaafa jedhamu yuunivarsiitiin cufame manni barumsaa cufame wanti hundumtu cufame Itoophiyaa keessatti guyyaa 15 jedhame labsame jechuudha. Ammallee guyyaan kan biraatti dabalame jechuudha. Kana faatu jira. Kana gaafa ilaalan dhuguma wanti kun waan siyaasaa wajjin wal qabatee adeemaa jiru namatti fakkaata. Maaliif addunyaan kanaan dura diinagdeedhaan as geenye achi geenye as geenye warri jettu kun yeroo ammaadha mana ta'aa jiran manatti ol galanii mana ta'aa jiran. Biyya Afriikaadha carraa kanatti argattee akkasiin hin sochoone biyyoonni biraadha akka diinagdee isaanii hojjetanne waan godhamaa jiru fakkaata dubbiin. Kanaaf yaa obboleeyyan irra deddeebi'uudhaan ammallee wanta isiniif dhaamu haaluma keessan durii irratti waan dhaabbanni fayyaadha isiniif dabarsu hordofuu waliin
tawakkula keessan akkasin jabeeffattaniin isiniif dhaamu achirraa kaastanii waan kana xiinxaluu dandeessu. Sagantaan kun sagantaa Aljaziiraa guyyaa Thulataa yookaan guyyaa Kibxataa sa'aatii 4 yookaan 4:10 booda kan darbudha. Sagantaan amma waa'ee warshinyii kanaa yookaan dhibee daddarbaa kanaa jechuudha. Sagantaa sanarratti tokko faallamaan tokko maal jedha? Kun dhugaadha, dhukkuba dhugaati kan jedhu jira. Tokko immoo tapha siyaasaati jedha. Tapha siyaasaati isa jedhurraan isiniif dubbachuu barbaada. Tapha siyaasaati gaafa jedhu sun maal jedha? Ameerikaan yeroo jalqabaatiif vaayirasii kana bara isheen itti kireeted goote yookaan bara isheen itti uumte dubbata. Bara akkasii irra uumte jedhee. Bara sanaan yoo seentanii googilii keessa yoo seentanii ilaaltan dhuguma bara sanatu jira. Bara 2015 uumte jedha vaayirasii kana. Ammallee fiilmii addunyaa irratti isheen gadhiistetu jira Ameerikaan. Fiilmii bara 2011 natti fakkaata fiilmiin kun. Fiilmii sanarratti illee Ameerikaan waan ganaa dhufaa jiru gadhiistee jirti. Haa ta'u malee yommuu teenyee amma immoo deebisnee ilaalle Ameerikaa miti kan addunyaa kana lakkoofsa jalqabaatiin rukutamaa jiru dhibee kanaan jettanii gaaffii kaasuu dandeessu. Dhuguma Ameerikaatu lakkoofsa heddummina kan dhibee nama ittiin qabamee keessaa tokkoffaa irratti addunyaa irratti Ameerikaadha. Akkamitti gaaffii jedhamuuf dura yaada jara sanaa haa fixume. Tapha siyaasaati erga jedhee booddee namtichi kun maal jedha? Ameerikaan magaalaa Wuhaanitti yookaan magaalaa Chaayinaa keessatti argamtutti dhibeen kun akka inni babal'atu goote. Sababni isaaf addunyaa irratti kan jarri kun wal dorgomaa jiraniif amantaadhaan miti jarri kun kan addunyaa irratti wal dorgomaa jiraniif diinagdeedhaan wal dorgomaa jiru, siyaasaan wal dorgomaa jiru. Sun siistemiin ittiin addunyaa bulchu siistemii diimokiraasii ta'uu danda'a. Inni kun siistemii waan shuyuuciyyaa yookaan waan biraa ta'uu danda'a siistemiin ittiin addunyaa bulchaa jiru. Alaa kulli haaliin inni haa maal jarri kun lamaan waliif faallaadha waan ta'aniif Wuhaan magaalaa Wuhaan erga tuqe dhibeen kun magaalaa biraatti hin dabarre waan sin ajaa'ibu keessaa. Irra hedduu magaalaan tuqamte dhibee kanaan magaalaa eessaati? Magaalaa Wuhaan qofa. Magaalaa biraatti utuu hin daddarbii dhibeen kun mubaasharatan kallattiidhaan biyyoota biraatti darbe. Biyyoota gurguddaa akka Ixaaliyaanii, akka Saawuz Kooriyaa yookaan Kibba Kooriyaa, ammallee Jaappaan, Iraan biyyoota marhalaa tokkoffaa irratti yookaan sadarkaa tokkoffaa irratti darbeedha kun. Jaaniba kanaan kallattii kanaan gaafa ilaallu osoo magaalaa Chaayinaa biraa keessa waliin gahin dhibeen kun akkamitti magaalota biyyoota biraatti darbuu danda'e? Gaaffii jedhamutu kaafame. Kanaaf taphni kun tapha siyaasaati jedhe. Mormaan yookaan falmaan ka ittijaaha maakee sagantaa ittijaaha maakee sanarratti sagantaa dhiyeessaa ture. Chaayinaan yeroo ammaadhaa yoo teenye ilaallu akka waliigalaatti dhibee kana guutummaa guutuutti mo'atteetti yookaan injifatteetti jechuu dandeenya. Yoo dhaabbata fayyaa addunyaa irra seentanii ilaaltan namoonni Chaayinaa keessatti yeroo ammaa du'aa jiran lakkoofni isaanii hin jiru jechuu dandeessu. Dhaabbateera bakka sanatti namoonni qabamaa jiran illee. Gonfattee mo'atteetti jechuudha. Injifatteetti jechuudha. Garuu biyyoonni biraadhaa deebisanii vaayirasiidhuma kana ofii itti erganii ka'aniis haa ta'u ergasii ofiima isaaniitti deebi'anii to'achuu dadhabaniiru. Ammoo kan biraa taphni kun tapha siyaasaa ta'uu isaadha. Yoo ilaallu addunyaa irratti namoonni guyyuudhaan dhukkuba biraatiin du'uu danda'u addunyaarraa. Dhukkuba adda addaatiin du'uu danda'a namni addunyaarraa. Namni kanaan du'e jedhamee guyyaa tokko gabaafamee jiru. Guyyaa tokko kan gabaafamee jiru. Dhukkubni influenza bara 2006 bara 2006 Jarmanii keessatti natti fakkaate nama hedduu galaafataa ture. Namni waan kana gabaasaan ture. So kan kanarratti hundaa'uudhaan wanta amma deemu kana yoo teenyee ilaalle tapha siyaasaati. Addunyaa akka kana sodaachisuun akka namni manatti ol galee jaraa wajjin wal qixxaatee dhukkubni dhugaadha haa jennu. Dhukkubni dhugaadha. Haqiiqatan argaa jirra namni du'aa jira namni akka inni ta'u argaa jirra. Garuu dhukkuba kana dura dhukkuba adda addaa ture.
dhukkubni HIV AIDS tureera, dhukkubni biroon illee tureera, dhukkubni nama fixu tureera. Akka kanaatti illee nama fixu adha bullee malee. Fakkeenyaaf amma HIV AIDS yeroo gaafa inni jalqaba awwajamu 2001 moo 2002 akka addunyaatti gaafa awwajamu akka faranjiitti lakkoofsa faranjiitti addunyaan kun hundumtu sodaattee turte. Hatta namtichi wayiidha Biriitaaniyaa irraa Ingilaand irraa addunyaan sodaachisina gadhiisaa akkuma duriitti aadii isaatti haaluma duriitti jiraatu jedhee wayitanni dubbii cimaa dubbatu fuudhanii hidhan namticha sana achi booddee gadhiisanii maal jedhe namtichi sun namtichi gaasanii hidhamee bee dhaabbatni fayyaa addunyaa jedhe Dr. Tewoodiroos Adaaniin kun itti gaafatamaan dhaabbata fayyaa addunyaadhaa jedhe. Ministeera alaa irratti hojjetaa ture jedhe. Ministeera biyya alaa dhimma alaa irratti hojjetaa ture jedhe. Wanta inni waa'ee fayyaarraa dhibee fayyaarraa kutaa fayyaarraa wanta inni gahee inni qabu hin jiru. Sababni isaa kanaan dura dhimma ministeera dhimma alaa irra hojjetaa ture. Ammas dhufee guyyuurraan World Health Organization irratti kanatti du'e san ni gabaasu kana dhiisaati jedhe. Osoo deemiiti yeroon kee hagamii jedhaati gaafadhu naan jettanii sa'aatiin hagana yookaan yeroon hagana jedhe natti hime jedhe. Namti sana irraa nu goomson jedhe. Sababni isaa beekumsa irraa qulqulluudha jechuu barbaadeeti. Kanaaf kun akkuma isaatti ta'e haa ta'u wantan isiniif dhaamuu barbaadu ummanni keenya bakkuma jirtanitti khaasatan ummanni rabbitti amantan wanti kun wanta rabbiin qaddare malee akka hin taane beekuu qabdu. Namoonni tokko koleeraa zamana sahaabaa tureef zamana sahaabaa koleeraa ture. Koleeraa zamana sahaabaa tureef dhibee kana wal fakkeessuu wal madaalchisanii waliin deemsisuu barbaadu. Kun garuu wabaadhaa fi xaa'uuniin garaagara. Namni xaa'uuniin aan du'e hadiisa sahiha jira hadiisa shahiida. Wabaan immoo dhibee biraati. Xaa'uuniif wabaan akka ulamaan islaamaa kaanitti dhibee adda addaati kun. Sun dhibee addaati koleeraan. Kan rasuulli rabbii alayhi salaatu wasalaam Madiinaaf Makkaan galu kan isaan jedhan jechuudha. Kun dhibee biraati. Dhibee kanaan wal qabsiisanii ergaa adda addaatu daddarbaa miidiyaa irratti argitanii jirtu waan adda addaa irratti argitanii jirtu. Sana ulamaa'iti siqaati addaan baafadhaa. Inni lammataa yaadan dabarsuu saniif barbaadu taragaaggaa tasgabbaa'aati. Rabbii keessanitti hirkadhaati. Akkuma aadaa keessan duriitti deemaa. Ogeessonni fayyaa waan isaan daddabarsantu jira. Ergaa isaan uummata keenya fayyada jedhanii daddabarsantu jira. Sana qabachuu waliin sodaa heddummeessuu dhabuudhaan maaliif ummanni islaamaa wanti inni beekuu qabu wanta ittiin eegamutu jira. Dhikrii ittiin eegamutu jira. Hisnal muslimtu jira. Muslimni tokko akkamittiin akka ittiin eegamu maaliin akka eegamu. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. حديث رسول الله إرجما حديث إرجما ربي يقول حديث يقول يا ربي هي أن لم تمارس تمجم فتله أمرات تمارس تمجم فتله أن قرج مرة استمجم فتله وكم بدأهون دراس تمجم فتله دعائي وان كان بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. كنين فيدمود أنا ذكري كان فيدمود أن كان ما في قلقل نمتج بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء جري وهو السميع العليم نمتج كان جري إذا وانت تكون جروج أني كناف جاء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بكت نقدستي بكت دلدلتستي بكت قطستي بكت هجيجتستي كان جريت أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. Kana jechuudhaan of eegnu hedduus haga namarra sodaachuun hin qabamu wanti dhufe hundumtu rabbiin dhufe inshaallah rabbumaan nurraa deebi'a. Horaa bulaa sagantaa kan biraatiin waliin haga walitti deemnutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna. Wassalaamu alaikum warahmatullahi.